Assalamualaikum akkam nagaadha fayyaa qabdu haddaas viidiyoo biraatiin hol agarree jira kaadha holiin ilaallu yookiin holii hojjannu akkuma fuuldura keessanitti argitanii asitti olive oil nan qaba asitti kubbaayyaa tokko duwwaa argaa jirtu asitti sahaanii nan qaba duwwaadha asitti የስጋ መጥበሻ kan jedhamu san kafuuniin xabbafamu baala isaa akkuma argitan asitti isan qaba isini mul'ata abdiin qaba hadda ka wajjin ilaallu yookiin hojjannu akkuma jedhe mataa keenyaa fi jechuudha akkamitti akka zayitii mana keenya keessatti hojjannu holii ilaallaa ka irraa hojjannus akkuma argitan yesiga maxwashaa kanarraa hojjanna afaan oromootiin maal akka jedhamu hin beeku yaw baala fooniin xabbafamu hin beeku waan jedhamu kanaafu fuulduratti isin mul'isee jira baala isaa maal akka fakkaatu inni kuni akkuma arginu xiqqimii isaa baay'ee guddaadha baay'ee jechuudha mataa keenyaaf tokkoffaa mataa nu jalaa caccabu lammaffaa mataa nu jalaa bubuqqa'uuf sadaffaa mataa keenya kan mataa baasuuf inni dhumaammoo mataa keenya akka dafee nu guddisa jechuudha dafee nu guddisa wantoota kanneen faayidaa guddaa qaba saffisa mataa keenya nu guddisuudhaaf baay'ee intiniidha jechuudha barbaachisaadha mataa keenya akka guddatu baay'ee nu gargaara yaa wanti ani isinitti mee isinillee hin galle hoo jiraate waa baay'ee dubbistanii argachuu irraa hin dandeessu jechuudha yeroo googilii galtanii kanaafuu kaadha hojiin ilaallu isa kana jechuudha akkam godhee akka amma nafan koo keessatti hojjedhee dibadhu zayitii isaan bakkeedhaan bitu oo argattanii bittani baay'ee bareeda hoodha argattanii bitu arganne immoo isuma baala kana bittanii mana keessan keessatti hojjechuu hin dandeessanii mataa isinii jeeraa caccabuuf baay'ee barbaachisaadha mataa buqqa'u mataa mantaa baasu kanniiniif baay'ee nu barbaachisaadha jechuudha akkuma isin asitti argitan immoo kubbaayyaa tokko olive oiliidha asitti buufadha akkuma agartan maaliifi hoo isa duraa jarrabtan ta'e isin isa duraa hoo kan mokkortan ta'e dhiifama wajjin isa duraa hoo kan mokkortan ta'e xiqqeessaatumaan hojjedhaatiin ilaalaa dura jechuudha odoo hin guddisin hoo isin tasmaamma'ee wanti kun mataa keessaniif illee ta'e dhuguma faayidaa barbaaddan irraa argattan yeroo birootti immoo daneessitanii godhuu hin dandeessu jechuudha hoo olive oil manaa hin qabaanne ta'e coconut oil yoo qabaattan coconut oil illee hojjechuu hin dandeessanii jechuudha akkuma isin argitan olive oil kubbaayyaa tokko buufadhee jira coconut oil illee ta'uu danda'a zayitii manaa qabdaniin garuu olive oil ibidda danda'a waan ta'eef ani isaa fayyadama amma isa baalicha kana keessa godha kafooniin xabbafamu kana jechuudha yesiga maxwashaa kan jedhamu kana maaliifaan akkas jedhama oromoffaan hin beeku isa haganaagaa jedhee yaadu itti godhadha akkuma agartan akkanatti hammi kun anaaf naagaya akkanatti godhadhee jira zayitii kan koo laalee isa olaa ta'uu barbaade itti dabalachuu hin danda'a jechuudha an garuu kan barbaade kubbaayyaa tokko waan ta'eef kubbaayyaa tokkoon baafadha amma kanaafuu gara hojiitti aanutti deemna amma kaakunoo akkuma agartan asitti distii bishaan itti buusee ibiddarra godhee jira akkuma isin argaa jirtan kana distii ibiddarra godhee kana bishaan itti buusee kunoo daffaa jira bishaani isa kana immoo fidee gubbaadhaan akkanatti kaadha hafuura isaa qofaan faayidaa inni of keessatti qabate hunda akka gara zayitii naa baasu jechuudha diqqoosi waan gubbaa bahee jiruuf an zayitii kan koo diqqootti dabaladha maxwashatu caalee isa ittiin xabbafamutu fooniin xabbafamutu caalee waan ta'eef zayitii diqqoosi ol baafadha jechuudha itti dabala zayitii kubbaayyaa gimmaasha jechuudha inna horroonni akkana godhu wayim isinii hin taane wantoota akkana mijaawaa hin qabaanne ibiddarratti normaalii ibiddarra yeroo gootani ibidda isa dhumaa macarrasha gootanii biyaan saga daqiiqaa 40tiif faayidaa san akka argattan gochuu ni dandeessu awwaal akkana gootanii akkanuma ibiddarra gootanii hootan takattakee bilchaate jedhe faayidaa isaallee argachuu hin dandeenyu waan nu barbaachisaa ta'ellee irraa argachuu hin dandeenyu jechuudha kanaafuu ibidda baay'isnee irraa xiqqeessuu qabna kun akkuma argitan amma infaalootii qofaanii kana ani faayidaa san irraa argadhu jechuudha infaalootii isaatiin akkanatti bilchaata naafi
biyaansi daqiiqaa 30 ni eega. Ani akkanatti godhee daqiiqaa 30 ni eega jechuudha. Daqiiqaa 30 booda yeroo inni kolbatti takattakee inni zayitichi kun jechuudha kolbatti wal fudhatee baala isaatiin faayidaa an barbaadu hunda irraa naa baasee boodatti hin laallaa jechuudha waan inni fakkaatu. Kunoo akkuma asii argitan zayitii kubbaayyaa gimmaasha gadi irratti fidadhee jira itti dabaladha. Maaliif baalatu caalee zayitiin jalatti hafee baala gubbatti hafee waan ta'eef xiqqoosii waan jala xiqqaate natti fakkaateef dabaladhee jira. Asumaan akkaataa faayidaa isaallee xiqqoosii isiniif hima jechuudha. Haga beekurraa haga akkaataa ofii kiyyaatti fayyadamuun jechuudha. Akkaataa beekurraa ani yeroo mataa dhiqachuu ka'etti immoo torbee mataa kan kootti dhiqadhutti jechuudha. Oduu mataa kan kootti dhiqataniin duratti zayitii kana waan barbaadanii waliin matanii itti fayyadamuu hin dandeessanii duwwaa isaallee dibattuullee hin dandeessan jechuudha. Dibannee ofirraa oolchinee bulchuu osoo hin ta'in sa'aatii dheeraaf illee ofirratti dhiisuu osoo hin ta'in hoo dibannee hamma sa'aatii 2 wayim hamma sa'aatii 3 sanii olis ta'uu hin qabu. Isaa gad illee gochuu hin dandeettanii sa'aatii tokko illee gochuu hin dandeettanii akkuma yeroo qabnu garuu isaan jaraawota kanneen ol ta'uu hin qabu sa'aatota kanneen ol ta'uu hin qabu jechuudha. Yeroo dibattan fakkeenyaaf abukaadootti makuu hin dandeettanii hoo maaksii mataa keessanii kan muuzii gootan ta'e muuziitti zayitii isaa makuu hin dandeettanii akkuma duraan zayitoota kaawwan walitti makaa dibannu jechuudha. Akkasuma itti buusaa maankaa lama akka barbaadanii akka guddina mataa keessaniitiin akkasitti mataa keessaniif fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Yeroo akkas gootanii kolbatti shafaafantanii kolbatti masaajii godhuu qabdanii wanta kamiyyuu yeroo mataa keessan dibattan kolban masaajii godhuu qabdanii masaajii gooni faayidaalee argannaa irraa jechuudha. Wanta nu barbaannillee irraa nu kenna akka nu barbaannutti. Kanaafuu haaluma kanaan amma akkuma isin argitanitti akkanatti hojjennee irraa faayidaa isaallee hanga beekuu fi hanga akka ofii kan itti fayyadamutti isinitti meera jedhee abdiin qaba. Haaluma kana amma kolbatti nu haa bilchaatu dhi'eenna hanga ammaatitti intaniin oo'eera zayitiin oo'eera garuu dafuu hin eegallee. Kanaafuu walumaan laalla waan inni ta'u amma kunoo akkuma agartanitti malkii isaa guutumaan guututti jijjiiree jira. Kolbatti onnaa fudhateera jechuudha. Kunoo laaluun dandeessanii isa ibidda keessa jiru saraasaa jiru akkanatti haala kanaan na bilchaateera jechuudha. Isiniif argama zayitiin kun akkanatti qassadee daffaa oo'a bishaanichaa qofaan odoo ibidda hin argin jechuudha. Akkanatti bilcheessee jira. Amma jala dhaamsee haganaa qabbanaa'utti amma kunoo akkuma argitanii haala kanaan naagaa'ee baafadhee jira. Kunoo akkuma isiniif mul'atutti isiniif mul'ata jedhee abdiin qaba. Haala kanaan geessee jira jechuudha. Naa qabbanaa'ee jira. Daqiiqaa muraasaaf qabbaneessee jira. Asitti immoo meeshaa itti buufadhu qopheeffadhee jira. Meeshaa zayitii kan itti buusee kaadhu jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf akkanaa ta'uu barbaade meeshaa nutsuu fi gogaa ta'uu qaba. Dhidhneen nutsuu ta'uu qaba. Keessi isaas wanti isaa hundumtu jechuudha. Amma kaa isa kana fuudhee asitti buufadha. Akkuma isin asitti argitan meeshicha qopheeffadha kanatti buufadha haala kanaan. Keessatti hafillee meeshaa biraatitti buufadha. Diqqoosii akkanumaan teessisaa. Haaluma kanaan kun akkuma argitan fiixee jira godhee kun akkana fakkaata. Zayitiin arganne haala kanaa hojjannee jirra. Akkanatti mana keenya keessatti qallaalitti yessigaa maxxashaa jedhamu kana isa waraqaa kana binnee haala beennuun mana keenya keessatti itti fayyadamuu hin dandeenya. Viidiyoon keenya karadha kana fakkaata. Akkuma kanaan viidiyoon keenya karadha kana fakkaata. Haala kanaan zayitii maal fakkaatu isaa hojii hojjanneerra
kan faayidaa guddaa mataa keenya irraa argannu. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata akka isinitti tolu abdiin qaba. Hoo isinitti tole laayik gochaa faamilii ta'uu subscribe gochuu faamilii ta'uu hin dagatinaa isin jedha. Yaada keessanii waan isin hin galle jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebitti nagaaf naa turaa.